Akkuma beekamu yeroo ammaa kana TikTok namaatii fi akkasumas Facebook nama hatamuudhaan namoonni hedduun waa kanarraa yaaddaa jiran. Sababa saniif har'a akkamitti waa san yeroo dhihootti osoo bakka san hin geenye ofirraa ittisuu dandeessan kan jedhu sin garsiisa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu obboleewwan baga jiraatan sin jecha an adabtu bedha warra karaa YouTube channel keenyaa hordoftan like, share, subscribe gochuun dagatinaadha. Viidiyoo keessanitti tola. Viidiyoo kiyyaara barnoota kan argatta yoo ta'e share gochuudhaan subscribe gochuun jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasumas TikTok kiyyaallee follow godha. Barnoonni har'a isiniif qabadhee dhufe akkamitti TikTok keenyaa fi Facebook keenya namni akka nu waliin hin fayyadamne akkasumas namni sun nu waliin fayyadamaa nuhi irraa baasee ofii qofaasaa akkamitti akka irratti hin hafne yeroo yerootti of eeggannoo fi dafnee sakatta'uu akka nurra jiraatu isin garsiisa. Gabaabaadhumatti Facebook keessa seenaa erga Facebook keessa seenneen booda bakka Facebook keessa erga seenneen booda bakka profaayilii keenya kana argaa jirtanii profaayilii keenya har'a cuquwaasanaa jechuudha. Profaayilii keenya irra cuquwaasa. Erga profaayilii keenya irra cuquwaasneen booda gad dhufnee seetingii irra dhufu. Seetingii seenaa ammallee seetingii irra cuquwaafnaa jechuudha. Seetingii irratti erga cuquwaafneen booda gabbunneeti erga seetingii irra dhufnee kunoo bakka kanarratti asirra cuquwaafna. Erga asirra cuquwaafneen booda akkanatti nuuf fida jechuudha. Ergasii maal goonaan password in security jedhu irra cuquwaafna. Ergasii immoo kunoo asitti mallattoo rasinii kan irra cuquwaafna jechuudha. Warri hin haaromsine dirqama haaromsuu qabdanii asirra dhooftan. Asirratti hoggaa dhooftan amma Instagramii fi akkasumas Facebookiin kaampaaniin isaanii tokko meetaa qofa waan ta'aniif walirratti hidhamuudha jechuudha. Asitti amma wanni baruu qabdan yoo bilbila keessan namni isin waliin fayyadamaa jiraatu hin jirre ta'e akkanatti maqaa keessanii fi bilbila keessan qofa isinii gabbaasaa jechuudha. Yoo namni biroo isin waliin fayyadamaa jira ta'e bilbila isaaniitii fi bilbila nama sanii isinii baasa jechuudha maqaa keessan gara jalaatti. Asitti hubadhaa bilbilli keessan maal akka ta'e adda baafachuun dirqama jechuudha. Fakkeenyaaf bilbilli kiyya Samsung Galaxy S21 Ultra 5G akkasitti hubatta. Yoo bilbila keessan hin beekne immoo rakkoodha jechuudha. Maaliif adda baafachuu hin dandeessan. Akkasitti yoo nama san adda baafatan salphumatti nama san remove godhuu dandeessanii jechuudha guutumaan guutuutti jechuudha. Nama san kunoo karaa gadii kanarratti asirra dhuftanii asirra cuquwaastanii guutumatti nama san Facebook keessan irraa baasuu dandeessanii jechuudha salphaadhumatti. Akkasitti ka Facebook akkasitti irraa hubadhaa isiniin jedhe. Ka TikTok immoo erga seenneen booda karaa profaayiliitiin karaa seetingiitiin tuqaasarra tuqaasadii kanarra cuquwaastanii asirra cuquwaastanii erga asirra cuquwaastaniin booda seetingii irra cuquwaastan. Erga seetingii irra cuquwaastaniin booda bakka security irra cuquwaastanii jechuudha. Bakka security irratti erga cuquwaastanii kunoo kanarra isinii fida jechuudha. Asirra cuquwaastan. Asirra cuquwaastanii sanas bilbila isin itti fayyadamaa jirtan alatti bilbilli biraa yoo qabaatu ta'e ani amma fakkeenyaaf bilbila lammataa rabbanadhaan jedha jedhuuti kunoo bilbilli kiyya kun lachuu bilbila kiyya. Garuu yoo bilbila kiyya hin taane hoo maal godhuun qaba delete bakka itti kunoo asitti delete ni qaa jecha. Bilbila dabalataa bilbila isin itti fayyadamaa jirtan sanii alatti bilbila dabalataa isiniif qaa jecha. Bilbila dabalataa san ofirraa asirra cuquwaastaniiti remove gootan jecha kallattiidhumaan ofirraa baastanii daftanii waan san ofirraa eeguun dirqama ta'a. Maaliif waan kana isin garsiisee yoo jettan taatan fakkeenyaaf isin Facebook yookaan TikTok osoo itti fayyadamaa jirtanii namni biroo dhufee isin cinaatti osoo fayyadamaa jiru isin remove godhuu danda'a namni sun. Facebook fi TikTok keessan irraa remove godhee kallattiidhumaan Facebook fi TikTok keessa san haa ta'e waan fedhe irra gallakkisuu danda'a jecha waan isin hin barbaanne waan fokkataa waan safuu cabsu waan garagaraa share irra godhuu danda'a jechaadha. Sababa saniif waan kanarratti jalqaba irraa of eeggachuun dirqama taasisanii jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti like share gochuun dagatinaadha. Gaaffii qabaattan komentii jalatti naa kaa'aa.